Booda har'a gara biyyaatti deebi'eera. Gaafa sadaasa digdamii sagalii ayyaana sabaa fi sablammootaa irratti sirbuudhaaf akka karoorfatee beeksisee jira. Gabaasa dabalataatiif Abdul Jalil Hamid. Wallisaan beekamaa Oromoo Qamar Yuusuf godina Harargee Bahaa Dadaritti dhalate. Erga biyyaa bahee waggaa 24 har'a ganama gara biyyaatti deebi'e. Hoogganaan Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa Obbo Aliyyee Umarii fi qondaaltonni biroo dirree xayyaaraa Booleetti argamanii simatanii jiran. Afeeraa mootummaatiin gara biyyaatti kan deebi'e yoo ta'u, simannaa godhameefitti gammaduu himee jira. Dhugumaanuu hammaan hin eeginii olii hedduu bareedaadha, hedduun gammadee waan nama boonsisaati. Namni fi aartii fi jaalatee rekognaayiz godhee wal cinaa dhaabbatee alagaan uummata wajjin deemu kana biratti illee guddina guddaa naa kennitanii fayyaa ta'a hedduun gammadeen jira. Artisti Qamar Yuusuf biyya isaa fi uummata isaa laaluuf akka dhufe himeera. Guyyaa sabaa fi sablammoota Itoophiyaa irratti argamee walleelee isaatiin uummata gammachiisuufis qophaa'ee jira. Akkuma beekamutti Oromoon nama haqasaa kabajee isaas kabaju keessa jiruu fi kan ollaa isaa jirullee waan kabajatee fi qophiin gartee aadaa sabaa fi sablammootaa waan jirtuuf kana irrattis argamuun hiree guddaadha jedhee waan ilaaluu fi akkasitti Oromiyaadhaan yaamamee dhufee jechuudha. Hoogganaan Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa Obbo Aliyyee Umar Qamar gara biyyaatti deebi'uun artii Oromootiif guddina dabala jedhaniiru. Artisti Qamar Yuusuf wajjin faranjoonni sirbanis dhufanii jiran. Qamar Yuusuf sirboota isaa teessoo nagaafannaan jedheen Oromiyaa Hello yaa Shankoore Raayyaa Shankoora